namni dhiifama yoo gaafatu nama qabatee osoo hin taane waaqa qabateeti. Kanaafuu maqaa waaqaatiin dhiifama waliif hagoon. Jedhaa ijoollee ko dhiifama waliif godhaa. Maqaa mucattii garraamii kanaa tuufoo walakkaa akka inni ta'u gootaniittu. Akkasitti salphiftanii fi baay'ee daangaa darbitanii waan ishii salphiftaniif guyyaa qubeellaa ishiitti deemtanii waan gootan hundumaa tokko tokkoon ifatti dubbattanii luka ishii irratti kuftanii kabaja ishii deebiftuuf. Maatii obbo Taaddee mufachiisneerra. Egaa Taaddee ilma koo waaqaaf jedhiitii dhiifama nuuf godhi. Egaa mucaan durbaa gaa'ila arguun ulfinadha. Unaantan yoo ta'e waca baay'isuun jaalatu. Kanaaf salphifneetuma qubeellaa kurkuriiti. Cidha immoo asuma ana biratti goona. Achumaanis uummata kurkuriitiin dhiifama gaafachuu dandeenya. Tole. Maaluun barbaachisu? Baay'een si jaalladha. Anis baay'een si jaalladha. Bara baraan.